Dubbise koomentiidhaan dhufe. Sorry. Asili Oh, baay'oo kee har'a jijjiirra. atilleen na bari nan sirreessa raachee koo amma sirreessa amma akkuma asii bahee nan sirreessa. Atilleen na bari an baay'ee si beekaanii isin hordofaa hunda keessan waan isin goggochaa jirtan haadha banaa maaloo isin jijjittanis laayivii dhufee taa'ee suma isin maa ilaala. Na bari eetisattis na bari. Na jiraadhaa raachee koo ulfaadhaa. Inde anaafatti obbolaaf akkanna iwwan. ፎሎ ጎዲን አስሊቀው ፎሎ ጎዲን ጋፍ አርሰናል ቀቡ ገስቲ ፋጋሽቴ ምናምን ጆሌፋን ምናምን ፈታ ይትወጪ አይ ፎሎ ዲ ጎደር ጋይሱን ሰን ፎሎ ጎዳ ኢላ ነሞታ ከኢላ ኦሮሞኮ ኢላ ኡመተኮ ኡመተ ጃለተማ ኡመተ ሊጃለላ ነሞታ ከሲ ጀጀቤሳ ነሞታ ከሲ ኩኖ ኢላ ነሞተ አፋን ከሰን ይረት ዋንቴ አድጎደን ነመ ቫልዩ ወይ አድጎደን እንደዚህ አይነት ሰዎች አበረታቱ ጌታን እውነቴን ነው በቃ ነማከሲዳ አፕሪሺየት ጎቹ ነማከሲዳ እሺ ፋሚሊ ነምን ያከሲዮ ጉደት ይሌ ኢሲንሌ ፈየዳ ኢሲንሌ በሸነን ሲሳ አፋን ሰበሳሌኒ ጉዲፈተ መቃደሌ ባይዜ ነመነ ማረብሱ ጀለዴምተኒ ሆይ 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 ጀቹመና ነማከሲ ፋነዳበዳ ወንደ እንደሰኒ Thank you Raj. ዱጅራዶ አዶኮ ናይስ ቱ ኖ ዩ በገም ሲበሪ አዶኮ ሲበሩ ኮቲ ባየ ገመድ ገለጥ ሙሳብ Ayyee wal dubbina. Galatooma alfaadhaa taphadhaa bakka taphadhaa. እሺ አዶኮ ቆይ ደሚኒካ ኢላ ኡመራችን ጅሬ ከነረቲ ዋን tokko qofa gabaabaatii maan Okay. sammuu kee mallaqarra godhin hojii kee qofarra godhi Okay. mallaqicha tuffadhu sigalee Yeah. gaafa sammuun kee mallaqarra goote kaayyoo ati deemtuun santu si harkaafa mallaqaa fi dubartiin barataan cimaan bar gaafa jaalalli dhabe na xibii gateetiniin ka duraan tokkoffaa ba'u bar duubaan faa ba'a yookiin hin kufati galee ati yoo caluma jettee hojjette mallayni ufiin dhufa akka kanatti dhufaan beektu amma ijoolleen keenya yeroo baay'ee jechuudha. Hiriyoonni nu bira hafanis warri nu durallee warri nu duuban dhufanillee waan tokko hin jenne sammuun jaraa mallaqarra jiraannan hin kufa namni. Yoo karuma kaayyoo wayii qabaatte deemaa jiraatte eega bakka san geettutti yoo deemte igiraman gadi akka nama qaramaa guruu biyyatti nadoo gizee hamaa argite igiraman gadi sitti dhufaa deema ufumaan. TikTok irratti amma TikTokiin yeroo live irratti namni giiftii namaa kenne fa'a malee maal malee monetizing qabu. Sagalee nama akka keetii kana bakkeen irra guddaan yaa'ii tokko malee si TikTok irratti gizee namoota baay'ee wal baratte YouTube chaanaalii banadhu. Gaafa taphni babbareedaan jiru gaafa jabaatteetiin dhufte YouTubein kee monetizing ta'e live streamii dabarti. gaafa taphni babbareedaan jiru haasa'ii jechuun akka maraacheen jedhe kanatti waan garagaraa waan si barbaachisu waan xixiqqoo akka kaameraa moobaayilii minaamini aappii ittiin istiriim godhan sigalee waan kana ka onlaayinii bitamu anis raachelleen sistamni akkasii biyya keessa fa'aa waan hin jirre biyyaan jiru kan waan jirre hiriyoota keenyatti si himnee si bituu dandeenya. $5 $10. Fakkenyaaf mucaa inni maqaa waame kun hiriyyaa lubbuuti raachee hojiin analleen faamiliidhaa amboonfaa na birallee hiriyoonni baay'een jiran waan xixiqqaadha aappiin istiriim ittiin godhan laayiv istiriim ittiin godhan yuutuub irratti sigalee waan $10 $5 $25 aappiiwwan kana nuti sappoortii gochuu dandeenya mucaa hiriyyaa keenya tokkotu waan akkanaa barbaada aappii kana nuu bitaaf yoo jenne si gargaaruu dandeenya waan akka telefoonaa waan akkasii easy dha sigalee miti. Ati maal irratti fokkos gochuu qabda? Gaazexeessitoota addunyaa kanneen warra sagaleen jara babbareedu warra meemii dalagan kana ammallee yeroo dabarsitu qubna garatti sireessatti arge akka qoosatti dabarsi. Namni qoosaa barbaada amma bakkitti deemee bashannanu barbaada. Haala qaala'insa jireenyaa kanaan wal qabatee haala siyaasa biyya keessa wal faalleessu kan dabalatee stressii dalagaa biyya namaa kanaan wal qabatee sigalee bakka itti booharuu barbaada namni. Daqiiqaa 90 san nama booharsuu argatanii live streamii
isaan illee itti booranii yuutuubiin immootu googil arseentitu kafala mallaqichi mallaqa ummata keenyatii miti mallaqa faranjiiti jarri taaniitu bashannanuu qofa atillee ufillee bashannanaa ummata kee bashannansiisuu qofa sigalee asirratti jabaadhu amma ati tiktook irratti maal gochuu qabda gurra namaa keessa bu'u sigalee gurra namaa keessa yoo buute gaafa ati jabaatte dirqama bakka ati jirtu si jaa deemanii si hordofan ashii kanuma siin jechuufi hunda caalaa maal gochuu qaba maal ta'uu qaba fuula duratti shoo akkamittu amma waan akkatti irra jirtu kun hin jiru biyya keenya keessaa Afrikaa keessa iyyuu hin jiru barbaadamaadha gaafa ati jabaatteetiin manuma tokko kireeffattee bitachuu naafu shoo xiqqaa tokko bantee guyyaa taphni babbareedaan gareen darbii jiru dabarsitu namni girri jedheetiin taa'ee sa'aatii kee dhageeffata sagantaa hin beeka waan ta'eef gaaf taphni jiru sarchi godhee si hordofa namni ishee kanuma subscribe si tochisiisuun share si gochuun hordoftoota keenyas si waliin jira. Fayyisaa afaan oromootiin immoo ani hin argine reediyoo irra jira kanaa achiin ilaa isayyuu tokkoon argine reediyoo irratti illee ati amma opportunity guddaa qabda sabni kun saba bal'aa gaanfa Afrikaa afaan kun immoo afaan bal'aa Afrikaa keessatti lammaffaa si galu so opportunity baay'ee qabda garuu laa amma waan asliin sin jedhe keessaa lee namni kana naafaa godhuu of keessaa baasi. Namni kana siin foon godha jedhe haa dhufu haa godhu. Si galee ani nan godhaa jedhe akkasan godhaa jedhe inuma immoo goota. Amma yeroo hunda live streamer torbanitti guyyaa tokko Premier League next year ሲመጣ የዓመቱ ምርጥ ጨዋታ በተለይ ደግሞ አሁን የዓለም ዋንጫ እየመጣ ነው። የዓለም ዋንጫ የዓለም ሁሉ ትኩረት የዓለም ዋንጫ ላይ ይሆናል። ፎከሲን ሁንዱ ዓለም ዋንጫ ከነረታአ ይሰረት ስርት ጀዲቲ ሆጀዱ ገሯቲ ኳሊቲ መታኬ ትደበል አከንሲን ጀዴ ዋይ ሃሳ ቆፈቲ ሞቶን ጠይን ወንተ ጉረነ መትቶል ዋና ከሲ ሲገሌ ምቲ ዋን በቃ namni fagagge dheefaa amma fakkeenyaaf masala mangistuu beekta miti beeka beeka ገብቷል አዲስ አበባ አዱ ገነት መሴ ሪዞርት ለጤንነት ይላችኋል ምናምን ሲገሌ ዋንታ ከሲ ነሞኒ በቃ ከት ቢዶን ሀፍ amma fakkeenyaaf siyaasas akkastaye ዜናም ከምዛ ሜሲ እንደዚህ ያገባው ኳስ ምናምን wanta jiramiti wanti kan keemu waan amma fakkeenyaaf wanti fayyisaa qofa bira jiraachuu qaba. Sigale namni fayyisaa bira isa barbaadee dhufu. Amma fakkeenyaaf raachee gaafee dhamuuti garmaamu tola jettamti foonaa dhaqattamti girigirrii dhiisettamti. Raachuu jettamti argitee kun waan raachee bira jirudha. Gaaris ta'uu hamaa garuu waan raachuun itti beekamu. Fayyisaanii akkasitti fayyisaan amma fakkeenyaaf koomentaataroota keessaa fayyisaa maaltu adda baasan namni fayyisaa bira maal barbaadee dhufu. Digalee amma barbaadee ati ji'a tokko takkaataa gaafa tiktookii irratti guwaagoote warri OBN dhufanii yaamatti inni faraaramu yaala isin jedhu. Geetaa ምስክሬ ነው ani ቪዲዮ ሳኒ ልክለታለሁ ኦቦ አዲሱ አረጋፊሌ ኒኬና ቦርድ ሰብሳቢ ናቸው ቪዲዮ ከ ሊንኪ ነን ይርጋፍ ሁንዱ መሳኒፍ ነን ይርጋ ጋፋ ገሯቲ ጀባቴ አማኒ ተርጉመና ጋፋቲ ወጀቴ ጉደቴ ዋው ኮሚኒታተሪን ፈይሳ ጋፌ ደሙ ዱፋኒ ዲል ነው ያኔ ዲል ነው እንደዚህ እንከፍላለን ይሄን አመት ሙሉ ፕሪሚየር ሊግ የኛ ኦቤን ሬዲዮ ላይ ኑፋና ሆጀት ወጠኒ ዲል ሲፊደኒ ዱፍ ሲገለ ነምኒ ጋፋ እኒ ሲገርጋሬ ሲጉዲሱ ፊ eddaati guddattee namni dhufu dealiin it's not the same. Sure. Sigare so jabaadhu especially anaaf amma fakkeenyaaf amma followerii kee argeera statusii kee argeera yeroo live irraa ba'u galiin ilaala እንትኒ kee si gaafadha dhugaa እንቅስቃሴን እያየው የታለ የተባባልነው ማል ጀቴ አከምታቴ ምናምን ጀዴን si gaafadha
Kana beeki Thank you. waan nu dhaggeeffattu kabajeef galatu. Naaf jiraadhaa isin naaf jiraadhaa waan dubbistaniif galatoomaa ulfaadhaa naaf jiraadhu